kenna fi haq bakka bootan jiru hin galchina. Kaan immoo qaxxaamuraan Dubaay gara biyya Iraaq gara biyyoota garaagaraa Beeruut yeroo ammaa haalli nageenya illee ulfaataadha. Achi gara sanitti sirrii miti wanni akkasii. Achi deebi'uun hin ulfaata garuu rabbiin haala hafisuuf. Waan illee nama gaaffii biraa sirraa qaba. Asumarratti jechuudha mucaa kana yaadufu dallaalli biyyarraa forosootii bitee kun alaa kun ilma Oromooti miti. Isa sanii wajjin dallaalli Oromoo amaara daawa dallaalli Oromoo qofa maaliif beekan? No, isi gaafannee ani faccu waan yaade dubbadhaan. Yoo dallaaltichi biyya sanii wal qabsiisanii amma isaa fi kaisii paaspoortiin isii harka jiru kana akkasitti karaa saniin karaa seeratiin dalaalisan irraa fuudhuu hin danda'amu. Dallaaltichi bara paaspoortii isii biratti qabee isii immoo mana madaamii jedha. Hikma carraa gara biyyaa galuu yoo qabaatte isiin biyya galuu qofa wanni isii baasu. Biyya galtee gara biyya biraa Suudii yookaan immoo Dubaayin ta'e Kwaatar illee carraa nama sirriitti jira ijoollee eksperiyeensii qabdu yoo taate. Mucaan biyya biraa turtee galtee afaan illee waan garaagaraa hin dandeetti beektaa asirratti amma haala biyya sanii immoo amma osoo biyya arabaa kana ta'e tarii yoo arabni sun kan dhiibbaa irraan ga'u ta'e manuma arabaa san keessa teettee poolisitti illee bilbilachuu hin dandeetti harkuma seeraa. Innaa kanaaf gara biyyaa galuun dirqama ta'a mucii yoo dhiyyatte mootummatti imbaasiin biyya sana hin jiru si jammare Iraaq imbaasiin waan jiru natti hin fakkaatu. Jite haala keessa jirtu yoo wal quba qabaattan. Ijoollee mee warra Dubaay irraa ijoollee gara Kwaatar erguu namoota tokko wal dubbifnamee yoo danda'ame biyyatanii gara biyyaa. Haaluma isiin itti warra seeraa sanii harka seeraa saniitu deebitee biyyattuu deebitu nama haala biyya sanii waa'ee ani infoormeeshina biyya sanii nu kennu barbaanne amma. Ijoollee nama tokko habibi si gaafanna ijoollee nama tokko warra Dubaay irraa Iraaqin ergu ni gaafanna habibi si neebi maalish daqiiqa takka. Iraaqin bar imbaasiin Kuwait hin jiru. Imbaasiin Itoophiyaa hin jiru hikma. Iraaq imbaasiin qabdu yoo guutumatti? Hin jiru. Biiftuu waan akkanaan beektu rakkoo kana furuun beektu lolaa qabdi. Yoo lolaan isii sun beeke malee isii maal beektiin ba? Jazbaa bar biiftuu waan akka beektu. Irraggadhaa yaada hoosiin asitti himamte. Ibiin maal gootii deemte dura jechi? Isiin Kuwaitiin deemtee bar doktor. Biyya Arabaa turte biyya Arabaatti galtee maal gootii biyya Arabaa deemte? Biyya jiraachuu waanuma jiru amma bal jechuun xiqqasho wanta qabdii isiin jedhe irratti jedhee afaan minaamina kana hin dandeetti haaluma achi keessa namni akkaataa warri amma ijoollee Iraaqiin keessa jirtu ijoollee Oromoo yoo beeka warri Kuwaitii kunniin haaluma achi keessa jiruu fi akkaataa itti warra seeraa sanittuu dhiyaatu waan akkasiisan. Amma sasuu inni ulfaata Kuwaitii keessa rabbuma kadhatanii amala qabatanii keessaa bayan malee Kuwaitii keessa abbaa gadaa bayyana abbaa gadaa tiktookii kun Kuwaitiin jira galchuure yoo beek. Jiru sultaan inni agada sultaan jaartii fuudhuun olu tiktook irraa bate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Nagaa doktor baga jiraattan. Faya habibi. Iraaq irraa akkamitti gala namni dogoggoraan Iraaq hin dhaqe? Wallahi doktori nullee rakkuma santuun nu seensise mataan kiyyallee mataa kee fakkaatti jedhanii wanni Iraaqi tun hin jabaatti. Mucayyoo wahii ta'inuma dallaalli Dubaay Iraaqi gurgurate. Lakkoofsallee argannee yaalii godhee namni Iraaq wayii asin na bira dalagaa nama Iraaq sanillee itti ergee dubartiin garasii sun uummata hamaadha. Hin galchine jettee ilaa ammaatti manu soobdi teenna sanillee baasuu diddee hagammaa gara ji'a 4-5ti. Dammoo Iraaq chaansiin bidhaa yoo madallaala fuudhee gaaf duraa Dubaahii irraa garas seensise sayyoo taate malee maatiin argatee dallaala san qabee
تدولا chaansiin biyya kasanii bahuu jabaata. ماشي Chaansiin أما كده كده هيك ما فرمان يجرو مالني دلات شبيا رابات ثان بيروم بيها قافتو كا إرجع خنا ما نقولون ما لنتاتو طلال لنتاتو سيرال لنتاتو دلال بيا قافتو مو فرمان دلال بيا برجع قباش لقي رأيه إن شاء الله رب العالمين. مالي بيت أما أدرنا اللي ذكرته من أمين جيجو هنجرو إمباثن هنجرو بيا ثان بي إنه جت العراق في ليبيا كانين بيوتا كان إمباثن إثيوبيا هنجر سوريا العراق ليبيا كانين إمباثن إثيوبيا هنجرو بيا إمباثن بيا كيت هنجر الموتو سأقول اللي تاته ونفيدو تكونجرو أوكي. amma yoo jechi kun ijoollee achi keessa namoota Dubaay fi biyyoota gara garaa gaggeessan gaafadha jedheera yoo inni xiqqasha waan furmaata ta'u wayii fi isheen fiduu baate kam isin jettan kanatti deemna kaamaan kunoon waan hin jiru waan ta'eef. akkas muna ati hoo maana qalchee olii guurtee borofaalii kaattee haadha beera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami naguma asli. Fayyaa. Alhamdulillah. Bor mana keenyatti akka affeeramte ni beekta saa? Hin beeku. Mana Mubaarakitti jechuu koo soori. Ana Mubaarak wallola qabna. Bismillah alaikum. Wala dubbe. Wallahi maaleen kaleen gaddam nagaan turreessin? Kalee edana raggaxaa bule suuraa kiyya gaddebise. Wallahi. Jamaal eessa jira namni kan hin jira jette koomentii jalatti. Salaamu alaikum doktor. Waalaikum salaam. Inni ammatti achirratti nuun argamtu? Argamaa hin jiru ambornaa dhukkubu edaan sa'aatii laafi seensa sannatti tolu dhiifama wajji. Yoo muyyattiin Iraaq jirtimi. Iraaq ijoollee ta'e jiraa fi mucaan ijoollee naannoo waggaa 12 ijoollee jirtu jira. Dhiira. Dhiira Hikma bakka fooloo walii deebisaa keessanii akka ta'u godha walitti deebina. Rabbi si haa dandeessisu. Furmaata kaayee. Mucaan asin bilbilaa ture ganama galgala naa bilbila. Yoo meen gaafannaa seera biyyattii ammoo sirri beeka mucaan nama qaama barate illee achi biyya san jira turee jira. Jaartii qabaa? Laakiin nama maatii qabu as biyyaayyuu nama maatii horee qabu. Bareeda yoo waxata labanaa kana taate daa'ima mucattiin akka ittiin taphanne. Waxatee miti. Waxatee miti. Doktoriin xiqqooma kararrallee ta'u namni seera biyya sanii beeku xiqqishumallee yoo ta'e kararrallee yaani fooloo deebisee fi anaaf inni onni fooyyessan homaa hin jirani asumarra dhufee dirree isenumarratti meedaan kun dirreen kun akkuma jedhame san yoo ta'e malee ani keessan fooloo isaa deebisee isa wajjin wanni ani fooyyessu maalidha. Lakkoofsa mucattii ergitaaf kaa? Yookiin lakkoofsa mucaasii kennee lakkoofsa yeroo ergatanii gaafatti akkam godhuu barbaadde? Mucichi sun asirra dhufuu hin danda'u obboleessa. Mucichi maa yoo inni jechuun misenjara wal hordofnaa misenjara walii bilbilaa barreessaa fi yoo lakkoofsuma isaa fuudhee si ergaa barbaachisaa ta'e waan rakkoo qaban. Lakkoofsa isaa fuudhii naa ergi ana. Foonaa adeemsise. Anillee foolootii deebisee naa ergeessi jamaadhigi. Mucicha sanaa gaafatu. Lakkoofsa isaa naa erge. Lakkoofsa mucaadhaa doktora erge ana osoo hin taane. Rakkoon qabu. Ayyee ulfaadha galatooma. Muna. Akkasi kaa boru sa'aatii sagantaa keessanii sana dhukkuboodha dhiifama ishee. Rabbi si haa fayyisu Mubaarak biratti giddeetaan nu argamta billaa aleek asli maal qabna reessi qabna enneetudha rabbii gaditti si abdanneetudha kan nun achitti namoota gurguddaayyuu affeeraa jirru. Maa qoree nama guddaa keessaa inshaallah. Ati nama guddaadha akkoo doktor situun beeku malee. Situun beeku yoo ta'e malee nun akka nama guddaatti iddoo guddaatti si abdanna akkoo. Namni guddaan jaarsa totorra'ee manatti galee bara. Laala totorree jechuun namoota xinnoo shiigaa barumsa qabanii namoota daa'iyaa godhanii akkaataa waa'ee keenyaa kana waa'ee shamarrootaa kana dubbatanii jaroota fidaa jirra malee namoota dudulloomanii wantoo jedhan miti ka.
ijoolleen biyya arabaa jeezaa sinirraa qabna. Yoo sa'aatii kana nu faana dhaabattanii Manni akka faana dhaabannaan masira maal gochuu? Bakka akkuma ummanni sagalee keenya nu dhagahu akkuma ijoollee biyya arabaa kana akka ta'etti gadi nu dhaabani. Akkami gad dhaabatu feetan? Wallahi akkamittiin gad dhaabatu feetan hin xuruudha. Akkuma hijiraa baankii akkuma raamis baankii dhaabanitti ijoollee biyya arabaa dhaabe nuunis immoo gadi nu dhaabanii baankii akkaawuntii mataa keenya biyya arabaa irra teenyee akkamittiin akka baafachuu dandeenyu hijiraa baankii gaafanneerraa hijiraan baankii boriitu dhufee maglaca mana mubaarak irratti nuu kennu. Ittaaniyaan dubartiin tokko dubartoonni keenya mana bitatanii yoo bitatan hin diigama yoo lafa bitatan higgaawii miti jedhu yoo heerumani abbaa manaadhaan nyaatamu inni ollaan nyaata inni firaan nyaata kanaafuu akkaawuntii isaanii banatanii mangistiin immoo waan higgaawii ta'e ijoollee biyya arabaatiif kennanii waan higgaawii ta'e waan rattaa godhatanidha. Bakka boo'ichi keenya yeroo hundumaa asirraa isiniin azansiisu boo'ichi keenya asuma iyyi keenya yeroo hundumaa kissiin keenya isinitti dhaga'amu. Nun azansiisu kun azansiisu. Wallaahi. Wallahi osoo hin taane maaliif jedhi? Gaafii ati amma jette akkuma jirutti ta'ee tokkoffaa ati gaafa biyyaa baatu sisaa ta'uu tasi fakkaattu seeran gandarraa waraqaa dhaloota mattaaweqaa baafattee paaspoortii baafattee biyyaa baatee dalagattee akkaawuntii kee gaafa biyyaa baatu sanatti ergattee mangistiin maallaqa kee gaafa galtu baankii irraa dhabdee beeyta taakka. Lammata caraqaa keessa baadiyaa warri kee fiiguu dhiisee lafa kaartaa pilaanii qabu kaseera guuttatu bitattee mangistiin kan shaqaalati eesirraa diigee beekaa lama. Sadaffaa ati gaafa biyya baatu haadha abbaa kee shakkitee dhiira iimoo fi miseenjaraan barattetti kennitee dhiirri si nyaata. Maatiin keessa maal balleesse? Situ lafa caraqaa bitaa mootummaan maal balleesse? Situ seeran biyyaa yookiin seeran yoo biyya baate